Merhaba ailem. Hello everyone. Today we are going to see family members in Turkish. Yoya, Mati, Khadija, Guyarda kan ilaallu Mati afaan Turkiitiin maal akka ta'e ilaalla. Haa eegallu. Hayde Anne, Mom, haadha, Baba, Dad, Abba, Dede, Grandpa, Grandfather, Akakayu, Nine, Grandma, Grandmother, Akko, Ben, Anna, me, Abla, older sister, obboleettii hangafa, kız kardeş, younger sister, obboleettii xiqqoo, Abi, older brother, obboleessa hangafa, erkek kardeş, younger brother, obboleessa xiqqaa, Amca, uncle, dad's brother, obboleessa abbaa yookiin abbeeraa, Dai, uncle, mom's brother, obboleessa haadhaa yookiin eessuma, Hala, aunt, dad's sister, obboleettii abbaa yookiin adaadaa, Teyze, aunt, mom's sister, obboleettii haadhaa yookiin adaadaa, Kuzen, cousin, ilmaan abbeeraa yookiin ilmaan adaadaa. Sweet family phrases jechoota maatiidhaan jedhaman keessaa isii sadii akka fakkeenyaatti. Ayilaan benim her şeyim. My family is my everything. Maatiin koo waan hunda naaf. Biz birbirimiz çok seviyoruz. We love each other. Nuti wal jaalanna. Benim büyük bir ailem var. Benim büyük bir ailem var. I have a big family. Maatii guddaa qaba. Kardeş gibiyiz. We are like siblings. Nuti akka obbolaati. Annem melaayimdir. My mom is my angel. Haati tiyya malaayikaadha. And so on. If you want more phrases and more Turkish words, please don't forget to subscribe my channel. Videoon kun yoo isinitti tole, commentii, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Isinis jechoota beektan naaf barreessaa.